Ashamar kafuun akkam jirtu hordoftoota OROMIA11 kun hafuura biyyaati. Hafuura biyyaa keenya har'aa dhimmoota keessattiyyuu lola waliinii Itoophiyaatti ta'aatiin jiruu fi marii araaraa yaadamaatiin jiru irratti hedduminaan mari'anna. Dhimma kanarratti illee wabiilee garaagaraa qabanneetiin addunyaan dhimma kanarratti maal akka haasa'aatiin jirtu ragaalee hanga ammaa ba'aatiin jiran adeemsa kana keessatti bu'aa bahiilee jiranii fi waan hundayyuu ilaaluudhaa deemna. Isa kanaaf riyaa kiyya Muhammad ganama waliin qophoolneerra. Muhammad baga nagaan dhufe. Mariin kun wantoota baay'ee inni ilaalu akkuma jalqaba kaasnee lola waliinii Itoophiyaa keessatti ta'aatiin jiru akkasumatti ammoo marii biyyaalessaa kana. Lola waliinii kana keessatti miidhaaleen dhaqqabaatiin turan hammam tokko akka ulfaataa turan rakkoo hawaasummaa diinagdee akkasumatti ammoo siyaasaa bal'aa dhaqqabsiisuu isaa kan ilaallu fakkeenya tokko kaasna. Keessattiyyuu daa'ima dhimma kanaan wal qabateetiniin daa'imummaasaa, abbaasaa, haadhasaa waan hunda dhabe rakkoo qalbii irra dhaqqabillee dabaleetiniin ilaalla. Marii biyyaalessaatiin wal qabateetiniin ittaanaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa yookaan immoo ministeera deetaan ambaasaadar Ridwaan Huseen gaafiif deebii Anaadooluu waliin taasisaniin mariin biyyaalessaa kuni haga hiree ofii murteeffachuu yookaan immoo referendamiitti kan deemamudha. Waan mariidhaaf dhiyaate hundayyuu irratti ilaalla kan jedhudha. Walumaa gala mariin biyyaalessaa kuni maal itti deemaara? Maalummoo ta'uu qaba silaa kan jedhu ogeessa tokko xiinxalallee irratti affeerreetiin jirra. Yaa qabxiin biraa kan irra mari'achuudhaaf deemnu ajjechaawwan Oromiyaa bakkee garaagaraatti adeemu jiru arrasitti fufee jira. Darbees adda bilisummaa Oromoodhaa ajjechaawwan kan wajjin wal qabateetiin ibsa tokko baaseeti jira. Walloo, Wallaggaa, Karrayyuu, Hargee bakkeewwan garaagaraatti ajjechaanii fi hidhaan uummata cunqursuun akka maleetti hammaateetti fufee jira. Kana ni ilaalla. Akkasumallee barsiisonni dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaadhaa kanneen dhalootaan Oromoo ta'an rakkoolee biyyattii keessatti deemuu jiru keessumattuu addatti Oromoo irratti adeemuu jiru wajjin wal qabateetiin maree tokko taasisanii ibsa tokkos baasanii kanas ni ilaalla. Akkuma ta'e dhimma lola kaabaatii wajjin wal qabatee araaraa fi ejjennoolee garaagaraa qaamolee lamaan gidduu wal loluu jiran gidduu jiru akkasumallee qaamoleen alaa Ameerikaa dabalatee dhaabbileen garaagaraa fi qorattoonni garaagaraa akkamitti ilaalan ka jedhu bal'inaan kan waliin kaasnee mari'annu ta'a. Waliin tura. Inni gama biraa keessattiyyuu addunyaan akkamiin ilaalaatiin jirti. Lolli kun gama dhaabachuutti deemaatiin jira gama kaabaatiin gama naannoo Oromiyaatiin ammoo haaluma wal fakkaataadhaan ka deemaatiin jiru osoo hin taane naannoo Oromiyaatti ammallee lolatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naannolee keessatti socho'uu keessatti bakka dhuunfateetiin qabu gama naannoo Dambidolloo kanaa akkasumatti ammoo Horroo Guduruu Wallaggaatii fi godinoota gama biraa keessaallee naannolee keessatti socho'uu qaba. Akkasumatti tarkaanfiileen garaagaraallee ammallee itti fufaniitiin jiran. Kanaafiyyuu mariin biyyaalessaa jedhamuu fi lolli dhumaatiin jira jedhamu kun gam tokkee qofa moo gama hundayyuu kan ilaallateedha kan jedhullee waan ilaalamaatiin jiru. Keessattiyyuu gama Ameerikaatiillee ibsi dhimma kanarratti kenname jira. Mariin biyyaalessaatii fi dhimmi lolaa keessattiyyuu Ameerikaa dhimma Tigraayin wal qabatee wanni ka'ee jira. France 24 ammoo taatelee gurguddoo addunyaa kana 4 keessaa tokko wal waraansa Itoophiyaati jedheetiin jira. Dhimmoota kanneen illee ilaalla. Sanadni keessoo biltsiginnaatii miliqeenu harka galillee jira. Keessattiyyuu biltsiginnaan marii araaraatiin waraana kana xumuruudhaaf maaliif akka barbaadde wanni achirratti illee ka'u jira. Kallattimaan dhimma kanatti dabarraa ammallee hordoftoota keenyaa turtiin keessan nu waliin akka ta'u isin affeerraa. Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo hundaaf waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa Ayihooppaan addameen Minisoota Dipaartimantii Fayyaa Minisoota dhaabbata Weelsheer Intarnaashinaal Dipaartimantii Fayyaa Raamzii Kaawuree fi OROMIA11 wajjin ta'uudhaan sagantaa talaallii dhibee koronaa kennuuf jalqabee jira. Talaalliin kun kan kennamu ijoollee umrii 5 irraa jalqabee hanga nama guddaatitti. Namoonni talaallii kanarraa fayyadamuu barbaadan hundi koottaatii fayyadama. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan 952
807 1003 irratti bilbiluu ni dandeettu. Fayyaan qabeenya, fayyaan faaya. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa IHOP damee Minisoota. Hayyee Maammed, ka dursaatti haa kaasnu, dursarratti ka kaasnu ajjechaaleen naannoo Oromiyaa bakka garagaraatitti hadhallee waa'ee araaraa osoo haasa'amaatiin hin jiru, nama ajjeesuun, nama hidhuun itti dhufeetiin hin jira. Warra kaan hin hiikna jedhaniitiin nama sobuu, warra kaan ammallee hin hidhu. Warra kaan hin ajjeesu. Mee taatelee ajjechaa dhibba kanaa waan jiran kaasiitii achirraa taansee immoo ibsaa adda bilisummaa Oromoo dhiyeesse immoo kaasa. Hayyee Muktaar Galatoomi akkuma tu kaaste gama tokkoon ni araaramna yookaan immoo waraana kanaan ni guduunfina jedhanii haa ta'uti Oromiyaan arras dhiiguu jirti. Guyyoota lamaan dabarsine kana keessatti ajjechaawwan garaagaraa Oromiyaa keessatti raawwatamanii jiranii godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee Karrayyuu irraati namoonni lama dargaggoonni lama ajjeefamanii jiranii maqaan isaanii dargaggoo Dhaddachoo Guruxxee fi Roobaa Godoo namoonni jedhaman kan humnoota mootummaa yookaan humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamaniin ajjeefamanii jiranii ajjechaan kun kan itti fufedha kan erga gaafa abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu ajjeesaniiti asii naannoon sun muddama hamaa keessa jira mootummaan uummata san jilbisiiseetiin waan isa dhukkaamsee balleessuudhaaf jecha yakka duguggaa sanyii Oromoota Karrayyuu irratti raawwachuu jira akkasumallee Naqamteetti dargaggoonni 4 ajjeefamanii jiranii Walloo keessatti namoonni 47 jumlaadhaan ajjeefamanii awwaalamanii jiranii kanuma wajji wal qabatee illee ibsi adda bilisummaa Oromoo guyyaa dheengaddaa gaafa 19 muddee 2021 baasee ni jira. Adda bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti ajjechaawwan Walloo fi Wallagga godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti ta'e kaaseeti jira. Ajjechaawwan kunniin ajjechaawwan suukanneessoo akka ta'anii fi namoonni maqaa isaanii eeramee jira kan ibsa adda bilisummaa Oromoo namoonni Naqamteetti ajjeefaman Abubakar Nuuree, Nimoonaa Ijjiguu, Amanuu Habtaamuu fi Zaakiruu Ittaanaa akka jedhamanii ibsa isaa keessatti eeree jira. Kana maleelleen adda bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti Wallootti namoota 47 jumlaadhaan ajjeefamanii bakka tokkotti akka awwaalaman kan kaafame. Ijoolleen afranii Naqamteetti ajjeefaman awwaalchallee dhoowwatamanii bosonatti akka gatamanii fi maatiin reeffa isaanii kaasee awwaalachuu akka hin dandeenye ibsa adda bilisummaa Oromoodhaa ka'eeru. Kun wanta suukanneessaadha. Wantoonni Wallootti ta'uu jiru dirooniidhaan reebanii namoonni miidhaa garaagaraa keessummeessanii haala hamaa keessa jiraachuu isaaniidha kan ibsa san keessatti eerame. Gabaasaaleen naannoo sanii ba'an hedduu nama suukanneessu namoota akka maleetti haalootti bahataa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed yeroo dabre waraanni bilisummaa Oromootii fi humni ittisa Tigraay naannoo san to'achuu isaatiin uummata naannoo san jiraachuu isaanii qofaaf waraana saniif tumsitan yookaan immoo isaan deeggartan waan jedhuun ragaa tokko malee namoota jumlaatti ajjeesutti akka jiran sanuu osoo badiillee dalagan ta'eetiti seeratti osoo hin dhiyeessin haala hammaataa deemaa jira. Hawaasni Oromoo Walloo naannoo Walloo jiru kan isaan himachuu jiran humna 7 rukutamuu jirra jedhanii humna 7tu nurratti bobba'een rukutuu jira. Humni tokko humna raayyaa ittisa biyyaati, humni lammataa humna addaa poolisii naannoo Amaaraati, humni sadaffaa milishaa naannoo Amaaraati, humni afuraffaa faannoo Amaaraati, humni shanaffaa kan Affaarii akkasuma humnoonni biraatis kan isaan rukutaa jiranii fi haala hammaataa keessa akka jiranii fi namni isaaniif dirmatu, namni isaaniif sagalee ta'us akka hin jirre kophaa isaaniitti bahanii rukutamaa jiraachuu isaanii akka malee hadheeffatanii himatanii hedduu suukanneessaadha. Nama 47 bakka tokkotti awwaalachuu jechuun baay'ee wanta hedduu nama dhukkubu. Reeffa isaanis bakka maatiin mana isaanii yookaan mutuu ganda isaaniitti awwaalachuu dadhabuudhaan kan bakka tokkotti namni 47 ajjeefame. Haalli kun Oromiyaa keessatti hammaatee itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa ammas Wallagga lixaattis dargaggoonni 4 ajjeefamuu isaanii gabaasaan achirraa baannee akeekanii. Oromiyaa keessatti wanti deemu jiru hedduu nama suukanneessa. Ibsi adda bilisummaa Oromoo wantoota kanneen tuttuquudhaaf yaalee ammallee irra deddeebiidhaan himachaatii turre qaamni walabaa ta'e dhimma kana qulqulleessee yakkamtoonni dhimma kana keessatti hirmaatanii seeraan akka gaafataman keessumattuu mootummaa dhaabbinni mootummoota gamtoomanii dhimma kana itti dhiyeenyaan akka hordofu qoratee yakkamtoota kanneen
seeraan akka Yaaddo bilisummaa Oromoo kun gadi qabeetiniin illee kan inni balaaleffatee keessattiyyuu kan kaaseetiniin jedhee hawaasni idil addunyaa gochaalee sarbiinsa dhala namaa kana duguggaa sanyii jedheetiniin illee ilaaluu akka qabu sirni Abiy Ahmed gaafa aangoo qabate kaaseetiniin Oromoota irratti duguggaan sanyii ajjechaan suukaneessaan raawwataatiniin jiru kan daangaa darbee ta'ullee hubachuudha qaba jechuudhaan kaasanii keessattiyyuu komishinii mirga dhala namaa idil addunyaa atattamaan dhimma kanarratti tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatullee ibsi adda bilisummaa Oromoo gaafateetiniin jira. Waliigalteewwan mirgoota namummaa idil addunyaa hojiirra oolchuulleen baay'ee barbaachisaa waan ta'eef dhaabbati mootummoota gamtoomanii fi komishiniin mirga namummaa idil addunyaallee dhimma kana waan Oromoo keessatti ta'aatiniin jiru kana sirriitti xiinxaluu qaba ka jedhudha. Ibsi adda bilisummaa Oromoo kan kaase keessattiyyuu United Nation yookaan immoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa gola nageenyaa qaamolee nageenyaa gamtaa Awurooppaa akkasumas immoo geggeessitoonni addunyaa dhimmi ilaallatu hundinuu dhimma Oromoo fi Itoophiyaa rakkoo hammaataa keessa jirtu kana sirriitti xiinxaluu qabanii rakkoon aga ammaa gurra hin kennaminiiftuu jira Oromiyaa keessa waan jedhu ibsi adda bilisummaa Oromoo kan kaase ajjechaa dargaggoota irratti taasifamaatiin jiru kana ammoo gadi qabnee balaaleffannaadha ka jedhu ibsi kuni balaaleffannaan sadarkaa kanatti himamaatiin jiru kuni keessattiyyuu hanqinaaleen warra mootummaa idil addunyaa mootummoota idil addunyaa bira jiraachuu isaallee kaaseetiin jira ibsi adda bilisummaa Oromoo kuni dhimmoota kanarratti caalmattiyyuu xiyyeeffannaan addunyaa kan barbaachisu ta'ullee namatti agarsiisa. Yaa akkuma tikaaste Oromiyaan dhiiguu jirti dhiiguu qofa osoo hin ta'in addunyaan gurra dhoowwachuu isaaniitti kan nama gaddisiisu ibsa keessatti kan kaafame. Yeroo garagaraatti dhaabbileen advookasii Oromoof hojjetan wanti kun ta'uu kan qabnee fi addunyaan rakkoo Oromoo keessatti waggootan sadan dabran adeemuu jiru gurra dhoowwachuun isaanii sirna miti. Tigraay qofatti miti kan ajjechaanii fi duguggaan sanyii gaggeeffamaa jiru kan Tigraay dura kan ta'uu jiru kan Oromiyaati. Wanti kun walqixa xiyyeeffannoo argachuudha qaba waan jedhu kaasanii akkuma tikaaste ibsa walgahii ariifachiisaa gaafa jimaata darbe taa'een naannolee qorannoo irra gaggeeffamuudhaaf yaadamu afran keessaa tokko Oromiyaa akka ta'edha. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti mana maree mirgoota namummaa kan akeeku. Ammallee xiyyeeffannoo argachuu akka qabu nutis akka miidiyaa Oromiyaa Albanitti. Yeroo qabnu wajjin gama Tigraayitti haa dabarru naannoo Tigraay akkuma ibsa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el baasetti waraana naannoo Amaaraatii fi naannoo Affaar qabanneetiin hin turre gadi lakkisnee gama naannoo Tigraayitti deebineetiin hin jirra ka jedhu ibsa baasaniitiin hin jirani. Ibsa kanallee dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee biyyoota gama garagaraatitti kennanii jiranii. Ibsa kana erga gamasitti erganii booda waraansi dhaabnee jirra waan ta'eef keessattiyyuu haleellaan dirooniidhaan gamasitti taasifamu ammallee yaaddeessaa waan ta'eef naannoo balalii irratti ugguruu irratti illee mootummoonni addunyaa akka irratti haasa'anillee kakaase ibsa kanarratti dabalata waan biraa kaasiiti. Walumaa gala waraanni biyya kanatti Itoophiyaa keessatti ta'aatiin jiru kun miidhaalee inni geesse waan agarsiisu fakkeenya tokko kaasnee ilaalla. Qabxiisa hongayin kan dhimma Oromiyaati wajjin wal qabateetiin barsoonni dhaabbilee olaanoo yuunivarsiitii Itoophiyaa garaagaraa dhimma kan dhalootaan Oromoo ta'anii dhimma haala Oromiyaa keessatti deemu jiru wajjin wal qabatee walgahii gabaabaa tokko ta'anii ibsa tokko akka baafatanii kan odeeffannoon biyyarraa dhufu kan akeeku muddee 14 bara 2021 waltajjii ta'anii ajjechaawwanii fi duguggaan Oromoota irratti raawwatamu kan isaan yaaddesse ta'uu eeranii ajjechaanii fi buqqa'iinsi Oromoodhaatiif ka'umsa akka ta'e finxaalasummaa Amaaraatti akka ta'edha kan barsoonni kunniin akeekanii. Oromiyaan giddugaleessa biyyaati dinagdee fi tasgabbii biyya saniitiif murteessituu ta'uu isiitii wajjin wal qabateetiin biyyi sun tasgabbii akka qabaattu yookaan nuti nagaanii fi waaltiin akka jiraatu Oromiyaan xiyyeeffannoo argachuudha qabdi. Badiinsi Oromoo akka dhibee sombaatti ilaalanii hadheessanii akkasitti itti deemamu jiru kun dhaabbachuu akka qabudha kan ibsa isaaniitiin gaafatan barsoonni. Kana jedheetiin gara qabxii itti aanutti yoo niin ce'u Dabratsiyoon barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutereezii fi xalayaa barreessaniiti jiranii. Xalayaan kun ajaja isaanii humnoota ittisa Tigraay kanneen naannolee Affaarii fi naannoo Amaaraa yookaan walumaa galatti naannoo Tigraayin ala jiran hunda akka gara Tigraay adeebi'anii ajajuu isaaniitti akeekaa. Ajajni kun immoo rakkoo walitti bu'iinsa biyyattii kana karaa nagaatiin furuu fi
araaraaf karra saaquudhaaf akka ta'edha kan kaasani. Kabiraa ibsa isaanii xalayaa isaanii keessatti kan isaan kaasan maal jedha? Tigraay gara lixaatiin humnoota Amaaraatii fi mootummaa giddugaleessaatiin qabatameetii jira. Akkasumallee humnoonni Eertiraa akka naannoo san jiran kaasaa. Kan ammoo lafa kennaa guutumaan guututti akka gadhiisan akka taasifamu gaafatee kabiraan mootiyyuu lolli kun akka dhaabbatuu fi mootummooleen addunyaadhaa mootummaa Abiy Ahmed irratti dhiibbaa gaggeessuu qofa osoo hin ta'in qoqqobbii irra kaanii meeshaa waraanaa akka hin argannee fi lola kana akka inni dhaabu darbeessi haleellaa diroonii kan guyyaa guyyaadhaan magaalota Tigraay garagaraatti adeemuu jiru kana akka dhaabsisu akka gaafatanidha kan xalayaa isaa keessatti akeeka. Akkasii mee keessattiyyuu rakkoon kun rakkoon wal waraansa biyyattii keessatti ta'aatiin hin jiru baay'ee hammaataadha. Oromiyaa gama lixaa yoo ilaalle wallaggi afran waggoottan sadan guutuu fayyaadhaan oolanii buluun baay'ee nagaan jiraachuun baay'een yaaddeessaadha ture. Wallaggaa dabalatatti illee Gujii, Boorana akkasumatti ammoo gama Shawaa keessa aanaaleen baay'een rakkoo hammaataatu ture guutuu Oromiyaa. Mee rakkoo gama kaabaatti dhaqqabeen wal qabateetiin seenaa tokko haa laallu. Seenaan kunillee nama Oromoo tokkotu waraana raayyaa ittisa biyyaa keessa namni jiraatu gaafa wal waraansi kun eegalu naannoo kaabaa keessa jira. Innillee ajajaa dhibbaa Geetaachoo Morodaa jedhama. Ajajaa dhibbaa Geetaachoo Morodaa naannoo kaabaatti yeroo wal waraansi kun eegalu namni kun nama dhalataan gama naannoo Walisooti. Wal waraansa kana keessatti dura maatii qaba. Maatii naannoo Tigraay naannoo Maqaleessanii dubartii tokko walitti dabalamanii ilma irraa qaba. Wal waraansi kun gaafa uumame garuu daa'ima ofii fudhatee torbaan tokko oliif waraansa keessa ture jedhama. Daa'ima ofii baate. Achi booda xiqqoo haalli isaa namatti ulfaataa mee haalaalluutii sagantaa kana walumaa gala maaltu akka uumame achi booda abbaan kun hin du'ee hin laallakaname. Walumaa gala miidhaan waraanni kun dhala namaarra geesse maal akka fakkaatus. በጣም ነበር ያሰብኩት። አክስቴ እንደማለፈው በጣም ማለችኝ። በፊት እንደመጣ አካባቢ በቃ ወሬው ሁሉ ስለሞተ ሰው ነው ስለምትተኮሰው ነገር ነው። እንደውም አንዳንዴ ሄሊኮፕተር ስትዞር ወይኔ ልጥሉብን ነው እንሽሽልና ሮጦ ገብቶ ተሸፋፍኖ ነበር የሚተኛው እና አይደለም ብዬ በቃ ማለት እኛ ጋር ምንም የለም ሰላም ነው ተነስኛ ጋር እንደውም የሚያዝናና ነው እንጂ የሚያስፈራ ነገር የለም። አንድ ቀን ገብተንበት ሄደን እንዝናናለን ምናምን እንለዋለን። ኧረ አይደለም እኛ እኔ ነበርኩበት እኮ እንደዚህ ሰው የሚገልህ ነበር አለኛ። እንደምንም በቃ የሻንጉሊት ልጆች ፊልም ምናምን የከፈትኩለት በቃ እንደ ልጅ ማለት ነው አብሬው ተቀምጬ Miirri daa'ima kana hedduu nama dhukkubsaa hedduu waan nama gaddisiisu waraana kana maaliif eegalanii kaayyoo akkamiitiif eegalanii amma mootiyyuu itti bahisaa waraana kana maal ta'e yookaan mootii miidhaa akkamii hawaasa kana keessatti hambisee waan jedhu qorqalbii fi miidhaa daa'ima kana ga'e irraati hubachuu ni danda'ama. Laalamma asitti waan garaas nyaatu mucaan kun gaafa lolli kun eegalu Maqalee jira achi booda lola kana keessa ture. Amma Finfinneetti galeeyyuu yoo xiyyaara argu fiigee manatti gala mucaan kun. Daa'imman miiliyoona meeqa rakkoo xiinsammuu akkanaa keessatti kufanii jiran jechaadha. Abbaa isaa dhabeera mucaan kun. Abbaan isa asiin gahee adaadota isaatti erga kennee booda waraana deebi'e. Haati sababa lola kanaa hawaasni addaan bittinnaa'ee Maqaleetti hafteerti. Laalamma waan salphaa Adaanach Abeebee fa'aa mucaa harka qabatanii footoo ka'anii deemanii miti dhimmi kun. Jiruun nam tokkoo osoo hin taane jiruu biyyaatu diigameera. Yaa Muktaar qabxii kanaa wajjin qabsitti xiqqoo waan tokko kaasuu barbaada beektaa gabaasaan warra Habashaadhaa gabaasa kana maaliif hojjetan waan jedhu duuba deebitee yoo ilaalte hammeenya TPLF yookaan TDF akeekuudhaaf kaasanii hammeenyichi garuu kan TPLF yookaan kan TDF qofa osoo hin ta'in hammeenyicha warra waraana kana eegaletu
hammeenya kana akka dhalatuu fi maatiin hundi akka boo'u taasise namoota loltoota yookaan mootii abbootii ijoolleedhaa kumoota dhibbaan lakkaa'aman kan lola kanarratti wareegamanii lammiilee nagaa kan saniin dachaa ta'anidha kan lola kanaan miidhamanii waan hammeenya Tigraay keessatti ta'e hedduu kan miidiyaaleen adda addunyaa gabaasaa turan kaasuun ni danda'ama. Badii kana ofii dhalchanii uummata ittiin hadheessanii lola kana viidiyoo kana wanti isaan hojjetaniif dhugumatti waan nama dhukkubsu isaan kana kan godhaniif hamma ta'e hawaasa kana madaasaatti tuttuqaniiti TPLF haga kana hamaadha. Hammeenya sanii nurra qabsiisanii godaannis agasii nurra dhalchanii kanaafuu hadheeffachuu qabnaa waan jedhu naareeshinii Daani'eel Kibret faasanii ittiin ministeera gochuuf. Lolli kuni wama lama ta'uunsaa baay'ee ifa ture jalqabarraa wama lama tokko aangoo Abiy Ahmed sabatiinsatti kennuudha. Sodaa aangoo sanii waan aangoo san robbisiisuu danda'u balleessuudha. Lama daangaa naannoo Amaaraa babal'isuudha. Lamaanuma kana ture. Siigalee? Dhimma kana keessatti ajajaa dhibbaa Geetaachoo Morodaa ilma isaallee ofii isaallee aarsaa kan inni godhe dantaa Oromoon waan takka keessaa hin qabne irratti. Dantaa Oromoon waan takka keessaa hin arganne irratti. You see? Namni kuni seenaa kana ani waan fedhan intentionii fedhanii naa hojjetanii seenichi baay'ee dubbataadha. Seenichi miidhaa waraanni sun dhaqqabsiise hima. Waraanni suni mucaa daa'ima tokkocha kana keessa mucaa daa'ima miileenaan lakkaa'amutu jira. Daa'imman naannoo Tigraay jiran, daa'imman Wallagga jiran, haleellaan diroonii fi haleellaan xiyyaaraa akkasanii miidhaan inni isaan irratti uumaatiin hin jiru rakkoo xiinsammuu guddaadha. So dhimma kanaan wal qabateetiniin waraanni kun hin barbaachisuun yoomirraa kan dubbatamaa ture. Waraanni kun osoo isaan hin eegalin hin barbaachisuun isaa kan dubbatamaa ture. Wal shakkisiisaa miti. Amma mee waraana kana dhaabnee gama araaraatitti dhufna wanni jedhamu osoo Abiy Hinduulan jedhamin dura waraanichi akka dhaabatu jala sararameetiniin ibsamaatiniin ture. Waraanichi akkamitti akka eegalamellee ibsamaatiniin ture. Amma waraanichi kun hin dhaabata erga jedhameen booda marii biyyaalessaa waan jedhamutu dhufaatiniin jira. Ministeera Haajaa Alaa ittaana ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Ridwaan Huseen turtii Anaadooluu wajjin taasiseen yoo xiqqaate dhimmoota 3-4 irratti mari'ataniitiin jiran. Tokko marii biyyaalessaa Itoophiyaati inni gama biraa giddu seentummaa jedhaniini giddu seentummaa biyyoonni lixaa dhimma Itoophiyaa keessatti galan inni gama biraa daangaa Suudaan. Daangaa Suudaanii fi hariiroo Itiyoo Tarkii wajjin mari'ataniitiin jiru. Keessattuu giddu galummaa jedhamee waan iyyamu kana ani Ambaasaadar Ridwaan Huseen asirratti wanni baay'ee appreciate godhe wanni dinqisiifadhu giddu seenummaan waan hin hafneedha jedhe. Inevitable. Waan hambisuun hin dandeenyeedha giddu galummaan biyyootaa. Sababni maaliif? Biyyi takka kophaasii hin dhaabattu addunyaa wajji jirti. Itoophiyaan gaafa diigamtu, Itoophiyaan gaafa kuftu beek Itoophiyaa qofaa miti kan miidhamu. Yoo xiqqaate ollaan hin miidhama. Ollaan miidhamu kuni waliin miidhama. Sababa kanaaf rakkoo Itoophiyaan mudataatiin jirtu kana dhaabsisuudhaaf biyyoonni lixaa, biyyoonni gama biraa, dhaabbileen idila addunyaa dhimma kana gidduu seenaniitiin dubbachuun isaanii waan hin oolle. Dhimma kana kaasaniitiin hin jiranii. Dhimma gama biraatiin ammoo wanni Ambaasaadar Ridwaan dubbatan waa'ee Suudaanii. Daangaa Suudaaniin wal qabatee dhimma daangaa deebisisuu dhabuu irratti caalmaa osoo hin taane wanti Ambaasaadar Ridwaan caalmatti dubbatan hawaasni Suudaanii fi hawaasni Itoophiyaa hawaasa waliin jireenya guddaa qabu. Hawaasa walitti dhufeenya guddaa qabu ta'uu isaati kan isaan dubbatanii. Dhimmi gama biraa akkaataa marii nageenyaa kanarratti, marii araaraa, marii biyyaalessaa kanarratti hagam tokko qaamoleen hundinuu hirmaachuu danda'u ka jedhu irratti keessattiyyuu gama TPLF'n wal qabateetiin Anaadooluun kan gaafate ulfaataa ta'ullee akkaataa hirmaachuu danda'anii wanni isaan kaasaatiin hin jiranii. Wanni gama biraatiin dhageenyu ammoo qaamoleen hidhataniitiin hin socho'an yoo hidhannoo isaanii hiikkataniitiin hin dhufin marii kanarratti hin hirmaatan waan jedhamu immoo gara biraatiin haasa'ama. Maal jechuudha kana jechuun? Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo waraana fincilaadha. Waraana diddaa cunqursaa irratti socho'aatiin hin jiru. Inni gama biraa ammoo TDF mootummaadha. Waraanni TPLF mootummaadha. Mootummaan kuni
angoorraa bu'ee yookaan ammoo waraana hiikkatee dhufa jechuudha moo dhimmoota kanarratti wantoota xiqqoo wal falmisiisaatu jira. Mee waan Riidwaan jedhu haalaalluuti achi booda walitti deebinaa. The new inclusive dialogue would solve any discords that we used to have, because it will be solved in a civil manner, and then we can amend our constitution. We can adjust anything that all Ethiopians could see themselves relevant to participate in this wider and broader process. The political space is being broadened, including the constitution. All its elements are open for discussion. And now, if anyone has a solid, tangible, plausible, tenable reason to bring about to the open, then it is free to participate in the discussion. And finally, it might be culminated in the referendum. We are complaining the number of partners, particularly some countries from the West, and most of their medias are actually supporting this rebel group. They don't seem to wish this conflict to be over. We cannot avoid interference. There is political, geopolitical interest. There always had been Africa in the position of being taken advantage of. Now Ethiopia has been one of them, even though it's never been colonized, but we've been subjected to a number of sabotage and pushings and interferences. Haye maame, me yaada Ambassador Riidwaan kaasan kanarratti waan dabaltu yoo qabaatte dhimma gama biraatiin ammoo mariin biyyaalessaa kun maal ta'uu qaba yoo maal hanqise garamitti deema ka jedhu ogeessa affeeranne qabna yaada isaatti darbuu dura dhimma Ambassador Riidwaan irratti yaada kenna. Ambassador Riidwaan qabdilee bal'aa kaasanii dhimma kana araaraan furuu akka barbaadanii fi haga referendamitti deemanii rakkoo biyyattii sanii furuu akka barbaadan himanii garuu dubbii isaanii keessatti xiqqoo wanta ajaa'ibu tokko jira. Haga heera mootummaadhaa jijjiiruutti illee negotiate akka gochuudha deemanii fi dhimma hundaa huyyuu gara teessumaatitti fidanii akka mari'atan kan isaan kaasanii garuu gaafiin heera mootummaa jijjiiruudhaa namni qaamni gaafateetiin lola kaase yookaan namti waliin bu'iinsi dhalatee garaagarummaan guddaan dhalate jiranitti hin fakkaatu qaamolee seera san jijjiiran yookaan tarsaasnee darbina jedhan kan mootummaa biyyattii fudhatanii fi kan heera san irra duulanii heera san balleessuudhaaf naannolee heeraan ijaaraman diiganii aangoo nam tokko yookaan mootiyyuu aangoo leexaa tokko ijaarachuudhaaf fiiganii fi kanneen nuti dhabamuun barbaannu mirga keenya daranuu jabeeffachuu malee ka qabnu dhabuun barbaannu jedhanii gidduudha kan waraannii fi wal dhabdeen deemuu jiru. Dubbii isaa kana keessatti akeeka leexaa armadura itti deemaa turan kan gartuun shiftaa mootummaa dhuunfate raawwachuudhaaf jedhu sani kan akeeku fakkaata. Akkuma ati kaaste TPLF waan kana keessa qooda ni fudhata jedhamee gaafii dhiyaateetiif Riidwaan kan isaan jedhani nama dhukkubullee gartuun kun gartuu waraana kaasee biyyattii kan rukute ta'anillee akkaataanii fi itti waliin ilaaluu danda'an yookaan mutu wal dubbachuu danda'an akka jedhu akeekanii kabiraan mootiyyuu waraana akka hiikkatanii kan isaan gaafatanii waraana wal rukutuu jiranii akkuma ati kaaste ammallee TPLF naannoo Tigraay keessatti mootummaa filamee mootummaa ammasaatiin filamee mootummaa ammasaatiin filamee mootummaa caasaa nageenyaa mataa isaa qabaa daangaa isaa eegaa kanaaf kun akkamitti raawwatamaan gaafii biraati. Kabiraan mootiyyuu kan hedduu namoota hedduu gaafii taa'u jiru waggoottan 40 dabranii mootummaa Itoophiyaa wajjin kan walitti bu'iinsa keessa jiru adda bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoodha. Arrallee rakkoo Oromiyaa fi Oromoo irratti adeemuu jiru qolachuudhaa fi bosona jira. Rakkoo kana yeroo dabrees yookaan yeroo Abiy Ahmed gara aangoo dhufuus furuudhaaf yaalamee furmaata argachuu hin dandeenye. Abiy Ahmed yookaan immoo mootummaan finxaalessi maqaa Abiy Ahmediin gara aangoo dhufe dhimma kana entertain gochuu hin dandeenye. Rakkoon sun akkasumatti hafee waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafee bosonatti hafuu qofa osoo hin ta'in dargaggoonni waggoottan 4-5 dabranii karaa nagaatiin mootummaa isaa turan irra hedduun irra caalmaan isaanii bosonatti galanii maaliif ajjeefamuun rashanamuun waan ammaan kana qabxii kana jalqaba kaasaa turree fi har'allee ta'aa jiru rashanamuu fi badiinsi isaan irratti raawwatamu karaa biraa kan itti qobatan gaaddisa biraa kan itti jalatti dhokatanii fi lubbuu isaanii baraaranii danda'an hin jiru waan ta'eef falmatanii mootummaa kana cunqursaa kana ofirraa darbuudhaaf bosona seenanii jiranii isaan kanneen osoo seeraan godhatiin osoo neegosheetiin godhin osoo waan itti walii galan waan isaan gaafatan osoo hin deebisin
bifa kamiin qawwee lafa kaanii Ila maamme asirratti amma mariin biyyaalessaa jedhamu kun jalqabumarraa shakkiileen inni namatti uumaatiin dhufe qabxiilee kanniin. Qabxiilee kanniin keessaa waan baay'ee fakkeenyaa fi durumayyuu wanni waa'ee heera mootummaa kaasu eenyu. Heera mootummaa kana matamaaniyyuu hin beeynu kanneen jedhan hunda jira. Heerri mootummaan Abiy Ahmed ogeessota Adaamaatti walitti qabee heera mootummaa qopheessaniitiin jiran. Heerri mootummaa lafa jira. Heerri mootummaa waggoottan 30 darbe hojiirra ture amma hojjetaa jiru Itoophiyaa keessatti. Qopheeffatanii lafaa qaban. Kana wanni isaan of kurfeessaatiin jiran. Dhimmoota baay'ee qopheessanii akka isaanii ta'utti erga ijaaranii booda akka waan haaraa mariidhaan ta'eetitti gochuudhaaf marii biyyaalessaa kan itti fayyadamuudhaa deeman. Heerri mootummaa innumti bahee lafa jiru hin sirrooynee seeraan hojiirra oolmaa hin jiruudha malee gaafiin saboota baay'ee heerri mootummaa kun haa jijjiiramu ka jedhu miti. Eenyu namni heera mootummaa kana gaafatu saba yoo parsantiidhaan laalte dhibbantaa 25 hin caalle biyya san keessatti garee fiinxaaleessaa biirokiraasii siyaasa waan hunda biyya san keessatti qabateetiniin akka fedhetti naanneessuu barbaadu garee santu heera mootummaa kana waakkatee heerri mootummaa kuni sabootaaf mirga kennuun dantaa isaanii akka waan jalaa balleessuutitti kanaaf wanni isaan falmanii amma mata dureen itti deemaatiin jiran shirri mul'ata keessa. Kanaaf waan baay'een ammallee neck price dubbimaan mootummaa Ameerikaa kan inni dubbatee argiteetiin hin jiraatte genuine and inclusive jedhe mariin deemamu jiru. Hammataa fi hunda hammataa fi amanamaa. Siigalee qabxiilee kanarratti mee heerri mootummaa mariin biyyaalessaa kun maal ta'uudha qabaata yoo maal ta'e ka jedhu keessummaa affeeranneetiin jirra Muhammad. Keessummaan kun digrii isaa yuunivarsiitii Finfinnee irraa political saayiinsiidhaan baratee akkasumas immoo dhaabbilee idila addunyaa garaagaraa keessatti walitti bu'iinsa hambisuu fi dhimma nageenyaa irratti baay'inaan hojjetaatiin ture. Amma immoo Awurooppaatti yuunivarsiitii Londanitti qorannaa siyaasa walitti bu'iinsaa mirgaa fi haqaa maastersii yookaan immoo digrii lammaffaa isaa qorachuutti jira. Dargaggoo Barakat Dirribaati. Barakat yaada kanarratti waan kaasneef irratti deebii nuu qaba. Isa hordofnee haa deebinu. Muktaar gaafii gaarii kaaste mariin biyyaalessaa kun rakkoo biyyattii keessatti mul'achaa jiran furuudhaaf carraa guddaa uumedha yaada. Mariin biyyaalessaa kun jalqabamuunsaa waan guddaadha. Kanaan duras mariin biyyaalessaa kun akka jalqabamuuf gaafiiwwan garaagaraa dhaabbilee siyaasaa garaagaraatiin ka'aa turani. Egaa mariin siyaasaa kun amma gaggeeffamuu qofti osoo hin taane akkaataa ittiin gaggeeffamutu baay'ee murteessaa ta'a. Koomishinaroonni marii biyyaalessaa kana gaggeessan hagam bilisaa fi qaamota hundaaf loogii malee tajaajilu wanta guddaadha. Inni biraa immoo marii siyaasaa kanarratti marii biyyaalessaa kanarratti dhaabbileen siyaasaa fi gareewwan siyaasaa hirmaatan kanneen karaa nagaatiin biyyattii keessatti socho'aa jiran qofamoo kanneen karaa fincilaan socho'aa jiran kunniinis keessatti hirmaatu kan jedhu waan guddaadha. Egaa wanta kana deebisuudhaaf mariin biyyaalessaa kun iyyuu maaliif barbaachise iseedhu sana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Mariin biyyaalessaa biyyoota garaagaraa keessatti gaggeeffameera. Yeroo baay'ee mariin biyyaalessaa kan gaggeeffamu yennaa ce'umsi siyaasaa jirudha. Rakkoowwan biyyattii keessatti mul'atan gaafileen haqaa, rakkoon nageenyaa karaa sirna adeemsa haqaa fi adeemsa siyaasaa baratameen furuun waan hin danda'amneef yeroo baay'ee biyyoonni marii biyyaalessaa gaggeessu. Egaa marii biyyaalessaa kan gaggeessitu qaama waliin galtu qofa waliin miti. Qaama wal dhabdee waliin qabdu waliin wanta gaggeessitudha. Kanaafuu mootummaan erga mariin biyyaalessaa kun akka furmaata biyyattii ta'u yoo barbaada ta'e dhaabbilee fi garee siyaasaa biyyattii keessatti socho'an hunda hirmaachisuu qaba.
kan biyyattii keessatti argaman, kan bosona keessatti argaman, kan even diasporaa keessattis argaman hirmaachisuun lammiilee biyyattii hunda hirmaachisuun baay'ee murteessaadha. Filmaata koomishiinaroota marii biyyaalessaa kana gaggeessan yennaa mootummaan gaggeessu egaa amma gaafiin guddaan muummichi ministeeraa ofuma isaaniitiin filatanii yookaan paartiin isaanii filatee paarlaamaadhaaf dhiyeessamoo karaa marii siyaasaatiin dhaabbileen siyaasaa karaa itti hirmaataniin koomishiinaroonni kunniin filatamu kan jedhu waan guddaadha, waan baay'ee murteessaadha. Filmaata koomishiinarootaa kanarratti hirmaannaan dhaabbilee siyaasaa adeemsa koomishinichaa waggoota 3 dhufaniif gaggeeffamu keessatti baay'ee murteessaa ta'a. Fudhatama argachuu fi dhabuu irratti dhimma fudhatama argachuu fi argachuu dhabuuti jechuudha. Kanaafuu mootummaan yoo mariin siyaasaa kun rakkoo biyyattii hundeerraa akka hiiku barbaada ta'e I think gama koon koomishiinaroonni kunniin akkaataa dhaabbilee siyaasaa hunda hirmaachisaniin filamuu qabu jedhee yaada. Inni biraa immoo dhaabbileen siyaasaa marii kana irratti hirmaatan egaa akkuma duratti jedheen dhaabbilee gareewwan hawaasa biyyattii hunda bakka bu'an ta'uu qabu. Kanaafuu dhaabbileen siyaasaa akkasumas hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa mana hidhaa keessa jiru, kan biyya alaa keessatti argaman jiru, kan bosona keessatti argaman jiru. Kanaafuu mootummaan gareewwan kanniin gara marii biyyaalessaa kanatti fiduudhaaf tarkaanfii qabatamaa ta'e tokko fudhachuu qaba jedhee yaada. Kun yennaa ta'u mariin biyyaalessaa kun milkaa'uu danda'a. Kanaaf egaa mariin siyaasaa ni gaggeeffama, waraana dhaabuudhaaf mariin ni gaggeeffama, wanti jedhu jiraachuu danda'a. Kanaafuu mootummaan yoo marii siyaasaa gaggeessee hooggantoota kanniin amansiisuu danda'a ta'e mariin biyyaalessaa kun milkaa'uu danda'a. Inni biraa immoo dhaabbileen siyaasaa kunniin dhaabbileen siyaasaa biyya keessa jiran, dhaabbileen mormituu kan bosona jiranii fi kan biyya alaa jiran marii siyaasaa kanarrattuu hirmaachuudhaaf fedhii qabu wanni jedhus ilaalamuu qaba. Kanaafuu fedhiin kun gama lamaaniinuu dhufuu qaba jechuudha. Kan gareen tokko qofti irratti waliigalee yookaan immoo fedhii qaama tokkoon qofa wanta deemamuu danda'u miti. Rakkoon biyya keenya keessatti mul'achaa ture rakkoon ijoon garaagarummaa even rakkuma biyyattii kanaayyuu akkaataa itti hubannu irratti garaagarummaa guddaatu jira. Furmaata isaa irratti illee garaagarummaa basic fundamental ta'etu jira jechuudha. Kanaafuu gareewwan baay'ee walirraa faffagaatan ilaalcha isaaniitiin ejjennoo isaaniitiin baay'ee contradict wal godhan kunniin yoo marii siyaasaa kanarratti hin hirmaatin mariin biyyaalessaa kun furmaata fida jedhee yaadu. Wanti biraa marii biyyaalessaa kanarratti xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu araara buusuunis itti yaadamuu qaba. Biyyattii kana keessatti walitti bu'iinsaa fi wal waraansa waggoota hedduu dabarsaniin madaan hedduu uumameera. Garaagarummaan hedduu sabootaaf, uummattootaa fi dhaabbilee garaagaraa, gareewwan garaagaraa jidduutti uumameera. Mariin biyyaalessaa kun dhummisaa araara biyyattii keessatti uumuudhaan mootummaa biyyaalessaa qaamota hundaan fudhatama qabu hundeessuu dhaabuu ta'uu qaba jedhee yaada. Mahammad kana wanni barakate kaasu keessattuu marii biyyaalessaa qofa osoo hin ta'in araara qabxii jettu laala. Because Oromiyaa keessatti fakkeenyuma gabaabaa yoo fudhanne wal madeessee jira. Wanni illiitonni godhaatiin hin turan gama hawaasaatti gadi ce'e. Ammumallee mariin biyyaalessaa kun hagam tokko amanamaadha ka jedhu wanni nama shakkisiisaatiin hin jiru. Dabballoota ofii bobbaasee biltsiginnaan hawaasa keessatti mariilee gara biraa dhimma kanaan wal fakkaatu ajandaa ofii sammuu isaaniitti naqee yoo gama riifarandamiitti deeme yoo maalitti deeme akka heegareedhaaf isa gargaaru hawaasa loobii gochuu jira. Fakkeenyaaf gaafa KFO fi ABO rukuteetiin filannoo keessaa baasuudhaaf yaalu jalqaba wanni godhee biltsiginnaan dabballoota isaa bobbaasee isaan kaan leenjii jedhee Adaamatti waamaa, isaan kaan gandoota irra dhaqanii warroota kanneen balaaleffachuu yaada ofii qofa itti fe'uutti eegalame. Wantoonni sunniin ammallee eegalameera. Mee qabxiilee obbo Ridwaan kaasanii fi akkasumatti ammoo ka barakat jedhu kana irratti
waan jettu. Qabxii muraasa jechuu barbaada qabxiilee kanneen irratti barakati yaadota bal'aa kaase. Biyyi sun erga ijaaramteeti waggaa 150 erga gaafa Minilik humnaan ijaareti guyyaa tokko biyya kana biyya waloodha akkamitti waliin qabaanna waan jedhu irra mari'atamee murtaa'ee hin beeku. Qaamni hundinuyyuu humnaan waan barbaadu Darginis, Haile Sillaaseenis, Wayyaaniinis, Bilchiginnaan har'aatis waanuma ofii barbaadan qofa waan garagaraatiin fakkeessanii dirqiitiin nama obaasuudhaaf haalatti yaalantu jiranii. Waggoottan sadan dabran hayyoonni Oromoodha yeroo garagaraatitti biyyi kun ijaarama isiitirra kaaseetiin akka kanaan gaggeeffama jedhamee hin yaadamne. Biyya kana yoo ce'umsa karaa nagaatti yookaan immoo biyya kana kawaloonii taasifna yoo ta'e taate rakkoon gaafilee sabootaa kan haga fottootitti biyyattii san rakkaafamu kunniin akka qabbana yoo ka barbaadamu ta'e taate biyyi kun godaannisa namootaa irratti ijaaramte waan kana araaramnee qabbaneessinee biyya waloodhaa akka qabbaannuuf amatu garamitti haa deemnu gaafii jedhanii kaasaa turanii qabxii nama barakati kaase bu'uurri isaa kanarratti kan ijaajjedha. Biyyi kun rakkoo garagaraa qabaachuu isiitiin waltaanee waliin haa mari'anneeti biyya kana akkaataatti waliin keessa jiran nagaan wal daddeenee keessa jiran irratti wal haa mari'annu jedhamaati ture. Yeroo garagaraatti gaafii kana waltajjii garagaraatti gaafataa turan Jawaar Mohaammed gaafataa ture yeroo garagaraatti nan yaadadha viidiyoolee isaarralee duuba deebiinee dhaga'uun ni danda'ama. Garuu waan kana keessummeessuu hin dandeenye inumaahuu sun dadhabamee eega kun hundi jedhameetiin filannoo 2020 eeggataati turanii. Filannoo san yeroo isaan gaggeessuudhaaf duula tokko tokko gaggeessanii shira irratti xaxameetiin akka isaan sakaalamanii hawaasa keessa sochoofne taasifamanii filannoo san dabarsanii booddee immoo arsii Oromoo jaalatamaa san ajjeesanii tiraaka ittiin namoota barbaadan ittiin tiraap gochuu danda'an tolfatanii namoota hedduu mana hidhaatti galchanii kanneen ajjeesanii kaan bosonatti akka inni baqatu taasisan. Ammallee dhugumatti yoo biyyi sun nagaa qabaachuu qabdi naannoon gaafa Afrikaa sun bii qabaachuu qaba jedhee yaadanii yaaddoo hawaasa addunyaa hunda ka ta'e biyyi sun biyya lammiilee 100 fi miliyoona 115 miliyoona 115 isa kana yoo nagaan biyya san hin jiraatin baqattoonni achirraa ka'an qofaan addunyaa kana raasuu danda'an. Sooriyaan biyya nama miliyoona 30 fi maarretti lakkaaman addunyaa kana raasuu jiran baqattoonni isaan irraa ba'an. Addunyaan dantaa naannoo gaafa Afrikaa yookaan immoo naannoo galoo galaana edan irraa qabaniif qofa osoo hin ta'in keessumattuu Awurooppaan baqattoonni Itoophiyaa irraatii ka'an akka malee akka isaan raasan waan beekaniif kan isaan nageenya biyyattii saniitiif akka malee dhimmaman. Kanaaf rakkoo biyya sanii qabbaneessuudhaaf rakkoo siyaasaa biyya sanii yeroo maayiitiif furamuu danda'u qaba. Amma ilaali rakkooleen baay'ee nama shakkisiisan amma hagam tokko amanamaadha komishiniin qophaa'uudha deemu kuni ka jedhu gabaasota bahaatiin hin jiran yoo laallu ammallee shakkii guddaa namatti uumu. Dhimma kanarratti namoota 11 gabaasa kana komishinii kana hundeessuudhaaf deeman namoota 11tu filama jedhame namoonni 11 kunniin paarlaamaadhaan mirgi himatamuu dhabuullee akka kennamuuf dubbatameetiin hin jira. Namoonni 11 kunniin komishiniin isaan hundeessanillee kanneen eeramuudhaa deeman hawaasa keessaa dhaabbilee keessaa akkasumas immoo waldaalee siviikii keessaa fi kanneen biroo keessaallee akka ta'uudha kan dubbatame. Waggaa 3f komishiniin kun akka turlee himameetiin hin jira. Yoo ka dheerachuun isa barbaachisu taate waggaan gama biraa paarlaamaadhaan akka murtaa'uuftu dubbatame. Amma qabxiin guddaan komishinii kana keessatti namoonni hirmaatan namoonni 11 kun eessaa dhufanidha. Eenyutu isaan filaadha. Akkamitti irra walii galamaadha. Eeramaniitiin dhufuu qaamolee garagaraatu eera haa jedhani malee muummicha ministeeraatu paarlaamaadhaaf dhiyeessaa jedha. This is tricky. Amma muummichi ministeeraa kanneen walaba ta'an jedhanii warri haga hadhaa isaan paarlaamaadhaaf dhiyeessan maal hojjetaatiin akka turan. Komishinii mirga namoomaa gaafa Dr. Daani'el Ramadam Dr. Daani'el nama human rights irratti hojjetaatiin ture baay'ee gaariidha jedhamee namni qalbiidhaan eege. Hadda waan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa hojjetaatiin hin jiru argaa jirra. Ka gaafa sabni tokko dhumu hafuura tokko hin baafne. Ka gaafa sabni biraa gufatu bar ajjeefamuu miti. Yoo gufatu osoo lafan dhahin u'uu jedhanii lafa jala iyyan argina. Komishiniin boordii filannoo Aadde Burtukaan Miidhagsaa siyaasa irratti dandeettii qabu maalii qabu amma immoo siyaasa irraa gadaamojjamanii jiranii amma walaba ta'aniitiin gargaaruu danda'aman jedhamee mormiileen tokko tokko osuma jiru. Amma fakkeenyaaf gaafa Burtukaan filamtu namoota morman keessaa tokko Jawaar iyyaadha asirratti.
hin filamtee erga filamtee hojiin isiin hojjette tokko maal adda bilisummaa Oromoo addaan qoodu. Adda bilisummaa Oromoo gargaarsa boordii filannootiin kan inni qoodame. Wantoota kanneen komishinaloota kanneen irratti argina jirra kanaan dura. Amma Abiy Ahmed nama ofii isaatii file. Nama ofii isaatii qopheesseetiin paarlaamaadhaaf dhiyeesse. Rakkoo seenaa biyya kanaa, rakkoo waliigaltee biyya kanaa, rakkoo siyaasa biyya kanaa, rakkoo diinagdee biyya kanaa. Oromoo irraa diinagdeen hedduun baheetiin biyya Oromoon hiyyeessatti ta'e kana keessatti rakkoolee kanneen hunda deebisaniitiin furuudhaaf hin danda'amaayii ka jedhu ammallee anaaf yaaddoo guddaadha. Kanaaf qabxiin gama Ameerikaatii ibsa tibba kana kaleessa taasifame irratti qabxiin guddaan Edward Need Price dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ibsa miidiyaaleedhaaf kenname irratti kaafameetiin gaafatame mariin biyyaalessaa amanamaa fi hunda galeessa ta'uudha qabaata ka jedhu kan inni kaase. Waan marii biyyaalessaa kanarratti yoo waan jettuun qabaanne waan Edward Need Price jedhe yaada gabaabaa kaasee dhageenyeeti adeemnu viidiyoochi sargenne adeemnu. What we seek to achieve, we continue to seek an immediate cessation of hostilities, an end to ongoing human rights abuses and violations, unhindered humanitarian access to Tigray and other parts of northern Ethiopia, and a negotiated resolution to the conflict, which not only puts at risk those throughout the country, but also poses a threat to regional security in the Horn of Africa. We know that there is not a military solution to this conflict. And to that end, we support diplomacy as the first, the last, really the only option to resolve the ongoing conflict. We reiterate our call for the Ethiopian government to start a credible, inclusive national dialogue. Now, of course, today we're aware of reports of Tigrayan withdrawal from some regions in northern Ethiopia. We have long, as you know, urged a cessation of hostilities, including the return of TPLF forces to Tigray. We have long urged that humanitarian access I spoke to. We've long urged an end to human rights abuses and violations, and for a negotiated resolution to the conflict. So in fact, if we do see a movement of Tigrayan forces back into Tigray, that is something we would welcome. It's something we've called for, and we hope it opens the door to broader diplomacy. Qabxiin ammas irratti Need Price kaase qabxiilee lama ijoodhaan. Qabxiilee lamaan kunillee tokko wal waraansa gama kaabaatii ta'aatiin ture Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar gadi dhiifteetiin gama naannoo Tigraayitti deebi'uun isii marii yookaan ammoo dhimma kana nagahaan xumuruudhaaf hulaa kan banuu waan jajjabeessaadha kan jedhudha. Mariin biyyaalessaa mootummaan Itoophiyaa haasa'aatiin jiru ammoo amanamaa fi ka hundayyuu hammate ta'uu qaba ka jedhu yaanni miidiyaaleedhaaf Need Price dubbate. Yaa akkuma duraatti qabxiilee ati dura kaasaa turte sanniin namoonni biyyattii san keessa wanti baratame maalidha? Waan fakkeessii wayii rakkoo yeroo sanii bira dabruudhaaf susuphaniitiin peenkilarii jechuudha. Peenkilarii fudhachiisuudha biyyattii sanii haga ammaa waggoota 150 akka turteen peenkilarii fudhachaati. Peenkilarii 2018 fudhatteetiin nama Abiy Ahmed jedhamu ufafoo fidde sanni arralee peenkilarii biraa fudhachiisuudhaaf kadeemanidha kan akeeku. Kuni biyyoota addunyaatiin akkuma amma Need Price kaasee genuine waan ta'ee fi ka hunda galeessa ta'e ka hunda hammatedha kan addunyaan fedhuu jirtu. Nutis kan jechaa jirru qaamoleen siyaasaa kanneen mormuu jiran keessattuu kan gara Oromoodhaa jiran baroota dheeraadhaaf kan isaan gaafachaa turan waggoottan sadan dabran kan isaan gaafachaa turan kun carraa hin argamne haalli kun carraa addaati. Carraa addaa arganne kana biyyattii tana nagaa isii buusuudhaan nagaa waloodhaa buusuudhaan waliin mari'annee gara itti deemnu haa murteeffannu waan jedhu kana kan isaan kaasaa turani. Genuine waan ta'e waan dhugaa waan qabatamaa waan namni hundi wal qixarraati walii galuu fi fudhatu waliin mari'annee haa tolchinudha ka jechuu jirani. Garuu gartuun aangoorra jiru hegemonii isaanii san gadhiisuun barbaadan. Olaantummaa Amaarummaa ka maqaa Itoophiyaatiin ijaarame sanii yoomillee du'anii badan malee wareegama haga fedhe kafalanii malee gadi dhiisuun barbaadanii wantoonni lafarraa mul'atan illee kan agarsiisanii
dhimma kana wajjin wal qabatee qorataan biyya Faransaay tokko maqaan isaa yoo Reeni Lefort ka jedhamu waa'ee dhimma araaraa fi walitti bu'iinsaa kanarratti ibsa miidiyaaf kenneeni dhimmi kuni rakkoon kuni ni furama jedhee amantaan qabu rakkoo kana akka furamu yookaan immoo araarri kun akka bu'u qaamoleen barbaadan mootummaa keessas ni jirani kanneen mormanii fi waraanni kun arrallee itti jedhu mootummaa keessa akka jirudha kan inni kaase ammallee keessumattuu gartuun finxaalessummaa Amaaraa leellisanii fi biyyattii san keessatti wanti martinuu kiyya ka jedhan daangaan Tigraay keessatti lafa kiyyatu jira jedhanii kan Oromiyaa keessatti lafa kiyya jira jedhanii Beenshaangul Gumuz keessatti lafa kiyya jira jedhanii dhumaatii fi duguggaalee biyyattii san keessa waggoota san dabran guutuu biyyattii san keessatti adeemaniif bu'uura ka ta'ani har'allee nagaan biyya sanitti akka bu'u hin barbaadani Abiy Ahmed fakkeessii isaan barbaadan ka arma dura baratame ka akka boordii filannoodha komishinii mirga namoomaa qabxilee ammatti kaaste jechuudha wama waan sanii wal fakkaataa wayii tolchaniiti leejitimasii ittiin bitachuurraa kan hafe an akka nama tokkootitti qabatamatti wanti jijjiiramni dhugaadhaa yookaan immoo mareen dhugaadhaa ka hunda hammatee fi ka hunda amanamaa ta'e ni gaggeeffama jedhee hin amanu yoo ta'e immoo tuyyuu waan itti nafne yoo ka ta'u taate biyyattiin sun yeroo xumuraatiif amma rakkoo keessa jirtu san furachuudhaaf waliin ta'anii qaamoleen siyaasaa biyya sanii na ilaallata jedhan hunda kanneen biyya san keessa jiran sabootni sablammoonni kan jaarmaa siyaasatiin ijaaramanii fi kanneen hin ijaaramanis bakka bu'aa qabaataniiti waan dhimma biyyattii san irraati mari'atanii waa'ee biyya isaanii waa'ee fiicharii isaanii waa'ee fuuldura isaanii irratti murtoo dabarfachuudha qabanii heerri mootummaa biyya sanii keessumattuu keenya 39 kan saboonni sablammoonni biyyattii sanii hedduun hojiitti nuuf haa hiikamanii hiree ofii keenya haa murteeffannu jedhan kan waraana bilisummaa Oromoodha waggoottan 27 plus waggaa 3 itti wallolaa ture dhugatti hojiitti hiikamee biyya san keessa saboonni jiran dhimma isaanii murteeffachuu danda'u qabu kana qofatu nagaa biyya saniif kennee deema. Mee Wal Waraansi waggaa ol biyya sanitti ta'aatiin ture addunyaa akkaan maalalsee addunyaan akkaan yaaddoo keessallee galcheetiin jira. Dhimma kanaan wal qabatee France 24 waggaa darbe amma bara dhumuu deemaa jiru 2021 kana keessa dhimmoota gurguddoo 4 filate keessaa yookaan immoo dhimmoota gurguddoo addunyaan xiyyeeffannaa itti kennitee keessa turte jedheetiin yaade keessaa kan inni dhiyeesse tokko dhimma Itoophiyaati. Dhimmi tokko waa'ee vaayirasii COVIDiitii fi akkasumas immoo vaaksiinii yookaan immoo talaallii isaatii dhimmi gama biraa waa'ee injifannoo Donald Trump fi injifatamuu Donald Trump fi Biden gama aangootti dhufuu isaatiin wal qabateetiin waan Ameerikaa keessatti ta'aatiin ture inni gama biraa fonqolcha Maayinaamaar yoo ta'u Afuraffaarra kan kaa'ameetiin ture Wal Waraansa Itoophiyaati jedheeniitiin jira. Wal Waraansa Itoophiyaa kanarratti keessattiyyuu kan yaada isaanii bal'inaan kennan gulaalaa ol aanaa dhimma Afrikaa kan France 24 kan ta'e Patrick Smith rakkoon biyyattii sanitti deeme hagam tokko yaalii guddaa akka taasifamaatiin ture yaaliin keessattiyyuu gama araaraatiin taasifamaatiin ture kan Olusegun Obasanjoo yaalaatiin ture kaaseetiin jira Uhuru Kenyataa dhimma kana baay'ee akka yaalaatiin turellee Patrick Smith dubbateetiin jira inni gama biraa ammoo gama Ameerikaatiin Blinken dabalatee maaltu akka ta'aatiin ture dubbateetiin jira mee waan gama France 24 mariidhaan illee irratti dhiyeessaniitiin jiran ogeessotni waliin ta'anii isa kana laallee adeemin. Any sign that either the federal forces or the Tigrayan forces are capable of winning a decisive victory. So what you're seeing later this week, you're going to see the UN Security Council debate Ethiopia and perhaps put more pressure on the Ethiopian government to make concessions to Tigray and Tigray to make concessions to Ethiopian federal forces and enter into some negotiations. But I think it's going to be extremely difficult and it's an absolute tragedy on so many levels, but most of all the human level of the suffering that's going on in this war. But I don't think any early cessation is in sight. Leader Jacinto, what do you do when neither side shows willingness to make concessions? You know, I agree with Patrick, as would anybody, on Ethiopia. This is extremely difficult because you've got two military powers that are pretty much
have equal military force. In terms of, another alarming thing is the rhetoric that is happening on both sides. I was actually surprised by the amount I was trolled on Ethiopia. There are certain areas that you cover that you're going to be trolled. I did not know this. So, this narrative that has taken hold that somehow the West is pro-Tigray is not going to help sort of coming together in a negotiation process. In terms of Ethiopia, what are the lessons that should be learned? That we've come to this stage. Obviously, there has to be a negotiated settlement because, even if the TPLF comes into Addis, they're not going to be able to hold ground. And the Maame yoo laalleetiin hin jenne as keessatti haga humni lamaan humna mootummaa wal gitee wal hudhe ta'uu isaati kan isaan kaasanii maalumayyuu taanaaniin immoo waraanni fala ta'uu hin danda'u waan jedhudha. France 24 illee kan kaase ibsi amma bahaatiin hin jiru illee jira akkasumatti ammoo sananni gama biltsiginnaati biltsiginnaan irratti nama hoggan isaanii mariisaa jirtullee kan dhaqqabe jira isarraa daruu dura waan kana irratti waan gabaabduu yoo jette yeroo gabaabsee sekondii 30 qofa waan wayii yaadadhe xiyyeeffannaa miidiyaa addunyaatii fi kan hawaasa addunyaa guutuu ture yeroo baay'eedha kan UN Security Council dhimma Itoophiyaa irratti wal marate 2019 Abiy Ahmed yeroo Nobel Prize injifatu wayii miidiyaadhaan gaafatamee waa wayii jedhe ture. Hawaasni addunyaatii fi miidiyaaleen addunyaadhaa dhimma Itoophiyaa ka ammaan kana milkaa'ina kiyyaatii wajji wal qabatee kaasan kana waggoottan 20 dhufan keessatti hin kaasan yookaan xiyyeeffannaa hamma kanaa hin argattu jedheetiin waan kaase wayiitu ture. Amma mootuyyuu ka yeroo sani nagaa fiduudhaan yookaan jijjiirama fiduudhaan akkasitti faarfame jedhee garagaltoo lola waliinii dhalchuudhaan balaa buusee kun xiyyeeffannaa addunyaa ta'eetiin wantoota waggaa tokko darbe yookaan 2021 dhimma addunyaa irratti xiyyeeffattee miidiyaaleen addunyaadhaa gabaasaa turan yookaan immoo gaaga'ama addunyaa guddaa ta'eeti kan dabre. Hedduu gara nama nyaataa wal waraansi eenyuuf illee hin fayyadu biyyi sun nagaan mareedhaan ce'uudha qabdi amantaa jedhu qaba jechuu barbaade. Inni gama biraa immoo mootummaan amma fakkeenyaaf dabballoon hin jiru dabballoonni Facebook irraa kunniin xalayaa Dabratsiyoon barreessisan iyyuu akka waan hadaraa rabbumaa jedhaan irraa dhoogaa abiyyiin jedhee miilatti kufee addunyaa kadhataa jiruuti baay'ee dabalatee akkasitti barreessan. So garuu dhimmicha akkasii miti. Mootummaan Abiy Ahmed TPLF irraa dhaabattee dhimmi kun araaraan dhumaaf taanaaniin gammachuu isaan qabu. Dhimma kanaan wal qabateetiin hoggantoota irratti marii geggeessaatiin jira. Dokumentii tokkollee gadi baasaniitiin hin jiran. Dokumentiin kun akkuma arginu ka ጦርነት ወደ ብልጽግና jedha. Ka ጦርነት ወደ ብልጽግናን kun takkatti maanguyyaa takkaan akkamitti waraana keessaa baateetiin balatsaguu dandeettullee hin beeynu moo lakkitti dhiifneetiin biltsiginnaa keenyatti fufuu waraanni nuun baasuu fakkaata. Qabxiin guddaan asirratti ka'aatiin hin jiru mootummaan Abiy Ahmed keessattuu waraanni kun mariidhaan dhumuu qaba waan jedhudha wanni inni kaasaatiin hin jiru. Sababoota wanni kun mariidhaan dhumuu qaba jedhameetiin bahaatiin hin jiru haga qabxiilee 3-4 bahaatiin hin jiranii. Qabxiilee 3-4 kana keessaa tokko wal waraansi kun miidhaa hamaa keessatti nu geessaatiin hin jira. Kaayyoo badhaadhinaa qabanneetiin hin turre keessaa baanee kaayyoo waraanaatitti galle. Kuni ammoo kiyyoo diinni nuu qopheesse jalatti kufaatiin hin jirra. Kiyyoo diinni nuu qopheesse kana jalaa bahuudhaaf kallattimaan marii kanatti deebi'uu qabna ka jedhudha. Inni gama biraa wal waraansi kun wal waraansa garee siyaasaa bira darbee wal waraansa sadarkaa sabootaatti cehaa jira. Sadarkaa sabootaatti cehaa jira. Darbeellee qaama sadaffaa biyyoota garaagaraa affeeraatiin hin jira. Waan ta'eef asitti waraanni kun dhaabachuu qabaa waan jedhu akka qabxii sababa lammaffaatitti kaka'ameetiin hin jiru. Inni gama biraa immoo maalillee taanaaniin waraansi dhuma ta'uu hin danda'u. Waraansi dhuma ta'uu hin danda'u waan ta'eef gama araaraatitti dhufuun barbaachisaadha ka jedhudha. Waanuma kana deeggaruu galgala kanaa dubbi himtuun ministeera haajaa alaa dubbi himtuun waajjira ministeera muummee billaneessiyyuun miidiyaaleedhaaf ibsa kenniteetiin hin jirti. Ibsi miidiyaaleedhaaf guyyaadhaa kana kennitellee rakkoo kaabaa mootummaan furmaata nagaatiin furuu akka barbaadu ibsiteetiin hin jirti. Kana jechuun mootummaan ibsi kun ibsa ammareef bayaatiin hin jiru. Mootummaan Abiy Ahmed ifatti araara kana gammachuu isaa hin danda'u yoo araaraan dhumeef. Sababni isaa dhaqeetiniin waan hin taane hin eegalee
eegalee immoo waan salphatti fixuun taane. Inumaayyuu hammaateetiniin aangoo isaa caalmatti iyyuu rombisiisee Finfinnee irraa haga kiiloomeetira 100 fi wayi gaafa isa hafe asitti du'a malee hin baqadhu akka Mangistuu Hayilamaariyaam seenaa gadhee hin dalagu biyyaa badee haga jechuu isa geessise san isa dheefa yoo xiqqaatee waraanni kun nagaan akka xumuramu barbaada. Kanaafiyyuu mootummaan waraana kana nagaan gama siyaasaatiin xumuruu akka barbaadu waajjira ministeera muummeetti dubbi himtuu kan taate Billaneesiyyuu ibsiteetiin jirti. Gama miidiyaaleeti Billaneen kan gaafataman tokko maalinni waa'ee xalayaa Dabratsiyoon dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessanii inni kuni waamicha nagaa mootummaa kan barbaadudha. Waanuma mootummaan Itoophiyaa illee barbaadu, waanuma mootummaan federaalaa barbaadu Dabratsiyoon illee godhe waan jedhu wayii garsiisa. Kun ilaal yaadatta yoo ta'e torbaan darbe keessa marii kaasne yaadadha. Akkaataa Abiy Ahmed fotoo ka'uudhaaf waraana kana duule. Mariin kuni waan lafa dura torbaan lama dura dhumee akkas ta'a jedhamee seenaariyoon lafa kaahamee jedhe malee amma sila akka duraanii osoo amma akka beekama dabballoonni nagammaan dammayne Abiy tapha biraa taphata dabballoonni Abiy feesbuukii irraa ammallee juuntaa barbadeessaa jirra jedhanii bara gammaa ariin eegalchine jedhan garuu Abiy wanni ifatti jedhaatiin hin jiru gama dubbii himtuu isaatiin wanni Dabratsiyoon mootummoota gamtoomaniitiif barreessellee waan nuti feenu. Marii nagaa kana kan waamuu kan lallabu jedhan. Waan muraasa dabaluudhaaf wanti kun dhugatti ni milkaa'uu isaa bulleen laalla. Garuu qabatamatti Abiy Ahmed waraana kana fedhee seene moo gartuu isa duubaan jiru ka isa aangoo irrattis ka inni aangoo irra natus jedhee yaadutu dhiibee seense ka jedhu waan 2020 baatii 11ffaadhaa ture duuba deebinee ilaalu yookaan nuti walumaa galatti waan baatii waggoottan 7 dabran xiinxaluun gahaadha. Abiy Ahmed aangoo guddaa ka eenyu jalaa tuquu hin dandeenye tokko barbaada. Sana immoo itti ka danda'u deep state biyya sanii kan dhuunfatee ture even waggaa 27 TPLF irra qabsaati ture ka cabsuu hin danda'inii fi of duraaf illee yeroo dheeraa ka fudhatu olaantummaa Amaaraa kan deep state biyya sanii dhuunfatee jiru dandamachuu waan hin danda'inii fi kan waraana sana eegale Amaaratu lafa barbaada. Walqaa'itti agaree keenya jedhaniitiin raayyaan keenya eegsanisan. Abiy dhugaadha akkuma ati jetti waraana kana osoo karaa nagaatiin fudhatanii keessaa ba'anii ni barbaada. TPLF waraana sanii Finfinnee seenuu osoo barbaadanii dhiibbaan hawaasaa dippiloomaasii itti hammaate jennaaniin kan of duuba deebi'an. Dubbii amma dura Dirpiraayis dubbataa ture keessatti ilaaluu ni dandeessa. Nutis kanuma gaafachaa turre yeroo dheeraadhaaf dhiibbaa illee gochaati turre gaafii keenya fudhatanii of duuba deebi'uun isaanii waan nama gammachiisudha. Kunis araaraaf karaa bana waan jedhu kaase kun dhuguma waan isaan gochaa turani yeroo garagaraa ibsoonni garagaraa kan isaan baasan Affaariif Amaaraa keessaa ba'a gaafii jedhu kana gochuun isaanii dhugumatti hawaasa dippiloomaasii dhiibbaa hawaasa dippiloomaasiitiin ka ta'edha. Waraanni kun walgitaadha amma dubbii amma dubartiin tokko kan France 24 irra dubbataa turte kan isiin akeekite humni kun wal madaalaadha walgitaadha. Tokko injifatee wal cabsuu akka hin dandeenyee fi waraanni kun dheerachuu akka danda'u kan akeeku. Kana keessaa baanii furmaata laachuu danda'aniif marii gochuu danda'an lamaaniif iyyuu advaanteejidha. Garuu gartuu finxaaleessa yookaan olaantummaadha yookaan baduudha jedhu jira. Gartuun fudhatee Abiy Ahmed irraa waan kana qeebalee hojiitti ni hiikamaa ka'e dhugaafidha. Ammallee wanni kun fayyaalummaadhaan gara qulqulluudhaan yoo ittiin deemamin galma hin gayuun isaa maali? Fakkeenyaaf Billaneesiyyuu asirratti wanni siin kaaste maali? Mootummaan Dabratsiyoon gaafii kana gaafachuun waanuma mootummaan barbaadu kana durallee mootummaan Itoophiyaa waan kana araaraan mariidhaan akka dhugu ni barbaadaa ture garuu TPLFtu didee ka jedhu dhiyeessite dubbiin isaa soba. Iccitiin isaa kan ture manguddoonni gaafa Maqalee dhaqanii turan gama TPLF wanni dhiyaate marii kana rakkoo biyya tanaa furuudhaaf TPLF wajjin qofa mari'ataniitiin ka furamuu miti. Mootummaa Tigraay qofa wajjin mari'atanii ka furamuu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiru itti dabalamuu qaba. Qaamoleen siyaasaa hidhamaniitiin hidhaa keessa jiran dhimma kanarratti dhufanii hirmaatanii rakkoon kun sadarkaa biyyaalessaatitti mari'atamuu qaba malee ana wajjin nu wajjin qofa miti wanni isaan jedhan. Ammallee waan addunyaan TPLF qofa leellisaa jirtuuf TPLF qofa wajjin marii kana taasifnee xumurra jedhaniitiin yoo ka yaadan taate yeroo ajjeesuu riisoorsii balleessuu malee nageenyi biyya sanitti dhufuu hin danda'u. Nageenyi biyya sanitti dhufuu danda'u. Qaamni hundinuu eenyullee osoo nafi qaamni hundinuu mari'atee
Inni gama biraa koomishiniin kuni kapuuppeetii abbaa fedhan achi kaahan osoo hin taane mariidhaan eenyutu qaama lameenuu osoo hin mufachiisin qaama lameeniifuu osoo hin loogin dhuguma jaarsa beekama jaarsuu badeeraa biyyaa safuudha rabbi nu haa araaramu. Jaarsa sirrii san ta'uu ka danda'u eenyu ka jedhu sirritti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha jedheetiin ni amana. Yaa dhuguma araarri bu'uudha qaba. Araarri bu'uudhaaf immoo mariitu gaggeeffamuu qaba. Marii hunda galeessa ta'uu qaba. Dhaamannaan kennallee fakkeessii waggoottan dabran keessaatii bayanii biyya sun nagaa akka argattu tasgabbii akka argattu biyya san keessatti Oromoo qariib baasanii dhugumatti nagaan argama yookaan immoo gartuu tokko qofaa wajjin peenkilarii fudhatanii nagaan ni argama jechuun waan hin fakkaatu waanuma ta'uu hin dandeenye yoo dhuguma furmaata siyaasaa barbaadan ta'e taate jaarmalee siyaasaa Oromoo kanneen manadhaa jiranii fi kanneen bosona jiranis akkasumallee qaamota siyaasa biyya sanii keessatti nu ilaallatu jedhan hunda waliin iyyuu mari'atamee yoo furame hawwii fi dheebuu kenna mara yaada jedhu guduunfaadhaaf kaa'u. Egaa qabxiileen hadha qabanneetiin hin dhiyaanne kanneen fakkaatu hordoftoota OROMIA11 hafuurri biyyaa akkas akkasii hafuura kana wanni isin biraan gahuudhaaf yaalle turtii nu waliin taasiftaniif OROMIA11 gama hundaaniyyuu gama saatalaayitii Aliyaa Hasaat Orbiit 52.5 degree east frequency irratti akkasumatti ammoo gama sabaa himaalee gama biraatiin gama social media YouTube fi Facebook irratti hunda fayyadamtaniitiin kanneen hordoftan hundaafu ulfaadhaa galatooma bulaa horaa fayyaataa kabiraa dhimma biraa qabanneetiin kutaattaan aga walitti deebinutti offolaa.